akkam jirtu hordoftoota keenya arraan tanammoo odeeffannoo dinqisiisoodhaan isiniif dhiyaanne egaa isin chaanaala keenya subscribe like share godhuudhaan maatii chaanaala keenyaa taasisaniin jenna. Riikardiin nama gabaabaa addunyaa Iraan irraa gara qofaletti dabre fakkaata. Dubbiin akkana bara 1998 obbo Jamaal Bushuraa ilma dhiiraa argatan. Ilmi argatan kun akka ijoollee sadan duraa hin taane finna argachuu isaanitti gammadanis dhukkubsatee yaaddootti ta'e. Maqaa Khaalidiin itti baasan Khaalid akka jabaa dhukkubsate jedhanii mana yaalaa naannoo jiru hunda fidan. Namni waa dabale hin jiru garuummoo waan uumaan fide eenyutu sirreessa. Osoo mana yaalaa hundarraan deeman waggaa 9 fixan. Hanga waggaa 9 mana yaalaa irraan deddeeman hunda qaamni Khaalid hin socho'u. Khaalid guyyatti aannan birciqoo 4 qofa dhuga nyaata xiqqoo qofa nyaata isumaa yoo argate foon hoolaa ruuzaa fi qincee qofa. Akka abbaan Khaalid himanitti Khaalid of dandee deemuu jalqabe garuummoo dheerinni hojjaa hin daballe. Khaalid onnee qaba waan fedhe hin sodaatu nama isa tuquuf yaade qoree qaba. Irra caalatti immoo wanti inni barbaadu bashannana akka ijoollee daa'imatti oliif gad burraaqee taphachuu fedha. Garuu baay'ee deemuu hin danda'u. Hanga dhiyeenyatti namni gabaabaan addunyaa kanaa seentimeetira 60.98 dheerata maqaan isaa Ashfin Gaadaar Zaadee yoo ta'u lammii Iraanii. Namni kun gabaabaa addunyaatti jamuun galmee dinqisiisoo irratti galmaa'ee ture. Dhiyeenya kana immoo lakki Khaalid Jamaal gabaabachuun kee dhuguma ana biratti ati dheeraadha jechuu hin oolle. Afrikaan Book of Record gabaabina addunyaa jechuun beekamtii kennee fi akka abbaan Khaalid obbo Jamaal Bushuraa jedhanitti firaan ta'e isaanii keessa namni akka isaa gabaabatu hin jiru. Khaalidii as ijoollee 6 argataniiru. Walumaa galaan ilmaan dhiiraa 8 fi dubara 2 qabu. Walumatti ijoollee 10 horaniiru. Hundi isaanii keessa afuraffaa irratti kadhalate Khaalid qofaatu uumaa addaa akka ta'e man. Khaalid seentimeetira 60 qofa dheerata umriin isaa waggaa 18 geera. Barnoota hin arganne eega barnoota amantii jalqabe ji'a tokko hin caalles jameeti jira. Waa'ee dargaggoo aanaa qofalee seentimeetira 60 qofa dheeratu abbaan maal hima? Kana kan dubbatan abbaan dargaggoo gabaabaa hojjansaa akkaan beekamaa ta'e Khaalid obbo Jamaal Bushuraati. Dhimmi dargaggoo aanaa qofalee umrii waggaa 18tti seentimeetira 60 qofa dheeratu mata duree haasaa miidiyaa hawaasaa ta'etu jira. Galmeen dinqisiisoon Afrikaas ji'oota muraasa dura dargaggoon kun nama gabaabaa addunyaa kanaati jechuun waraqaa ragaa kenneefii jira. Maqaansaa Khaalid Jamaal Bushuraa Jama akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1998 godina Arsii Lixaa aanaa qofalee ganda Daaree Daannisaa keessatti dhalate. Maatiin Khaalid ijoollee 10 karan horatan yommuu ta'u Khaalid shanaffarratti dhalate yeroo dhalatus haalli qaama isaa obbolaasaa kanneen birootirraa adda akka tures abbaansaa ni hima. Khaalid yeroo dhalatutti qaamaan xiqqaa fi haalli isaatii sodaachisaa akka ture obbo Jamaal ni dubbatu. Maatiin obbo Jamaal ijoollee 10 horatanillee dheerinaan akka Khaaliditti gabaabaa kan ta'e akka hin jirre obbo Jamaal ni himu. Ijoolleen kan baay'ee dhedheeroodha isa malee gabaabaa kan biraa hin jiru isuma qofa sanyii keenya keessallee hin jirus jiru. Hanga waggaa 9 osoo of hin beeyne akkanumaan harka qabaa olii gad garagaggalchaa olii gad deebisaa waan inni hayyamamu kunuunsaa turre kan jedhan obbo Jamaal waggaa 9 booda garuu Khaalid yaala akka argatuuf gara mana yaalatti deddeebi'uu akka eegalan himu. Haa ta'u malee gabaabinni Khaalid uumamaan kan dhufe akka ta'e akka itti himame kan dubbatan obbo Jamaal doktora bira yeroon geessummoo uumama naan jaan jiru. Dargaggoo Khaalid haalli fayyaa isaa guutuu akka hin taane kan hime yommuu ta'u dugda isaa keessa yeroo baay'ee ni dhukkuba. Naannoo laphee kanaanis ni dhukkuba garuummoo waan itti yaalamuun dhabes jira. Abbaan isaa obbo Jamaalis ilmi isaanii yaalii fooyyee akka argatuuf hawwii qabaachuu kan himan yoo ta'u kana malees Khaalid bashannana barbaada xiqqoo dhiphina hin barbaadu kan jedhan obbo Jamaal baasii yaala isaatiif waggoota 9 dabran baasan irraa kan ka'e ammatti kunuunsa isa barbaachisu taasisuufillee harki isaan gabaabbachuu ni dubbatu. Yaala isaatiif jee waggaa 9f dadhabbii keessa kan ture hanga ammatti na dadhabsiisaa jira qabeenya kiyya fixadhee hawaasatu na gargaaraa jiras jedhu. Dabalataan Khaalid carraa barnootaa osoo argatee of bira dabre hawaasa isaa tajaajiluu kan danda'u akka ta'e himuun Khaalid qaroo namaati baajata dhaburraa kan ka'e anumaatu daangesse malee nama biyyallee fayyaduudhas jaaniiti jiru. Riikardiin addunyaadha. Addunyaarratti nama warra dhiiraa keessaa caalaa gabaabaa jamuun riikardii galmee dinqisiisoo addunyaa Guinness World riikardii qabatee kan jiru lammii Iraan kan ta'e Afshin Ismail Jama. Umriin isaa waggaa 22 yoo ta'u dheerinni isaa seentimeetira 65.24 ta'uun galmaa'eeti jira. Isa dura gabaabinaan riikardii qabatee kan ture lammiin Kolombiyaa Edward Nino seentimeetira 7 lammii Iraan kana caala. Edward immoo umriin isaa waggaa 36 ta'eetu jira. Gama dubartootaatiin ammoo lammiin Indiyaa Jyooti Amge seentimeetira 62.8 qofa dheerachuun riikardii qabattee fi riikardiin kun kan lubbuun amma jiru malee amma dura kana caalaa kan gabaabbatuu fi riikardii kan qabate ture. Namni amma lubbuun hin jirree fi lammii Neepaal ta'e Chandra Bahadur Daangi seentimeetira 54.6 qofa dheerata ture. Kanaaf dhalataa qofalee kan ta'e Khaalid Jamaal galmee dinqisiisoo addunyaatiin yoo mirkanaa'e addunyaarratti riikardii ifatti qabaachuu ni danda'a. Egaa dheerinni isaaniitis kan ajaa'ibaati dhundhumuma tokkoo fi cinaadha.
egaa odeeffannoo kana maddoota garaagaraa funaannee isin biraan geenye egaa hordoftoota keenya chaanaala keenya sumaan subscribe like share godhuu hin dagatinaa isiniin jenna horaa bulaa